adde Xayyiba Hassan jechoota fokkoo tahaniin arrabsamtee dubbatamte jirti. Obbo Taakkalaa Uumalleen aangoorraa akka inni kahu hojii gadhiisuu fi xalayaa galfatan. Ashama akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo fi oduulee guyyaa kana kaa qopheeffannee kunoo ammisiniin gahuu deemna itti dhiyaadha. Dhimmi Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa fi hidhamtoota bira dhimma siyaasaa malee dhimma haqaa miti. Murtiin siyaasaa malee murtiin karaa haqaatiin kennamu hin jiru jechuudhaan dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa olaanaan duraanii Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii barreessan. Hidhaa fi ajjechaan Oromiyaa keessatti qeerroo Oromoo irratti babal'achaa dhufe mormii sadaffaa fi akka mootummaa Abiy Ahmed irratti goggoonu kan qopheessu jechuudhaan qeerroon Oromiyaa kan bakka adda addaa dubbatan. Mormiin naannoo Walaytaa keessattuu dhalatee cimee itti fufee jira. Lakkoofsi nama waraana mootummaa Abiy Ahmediitiin ijjeefamanillee dabalaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Raafamni Bilxiginnaa Oromiyaa keessa akkuma itti fufettuu jira. Bilxiginnaan naannoo Amaaraa walgahii guyyaa lamaaf oole kacufaa har'a fixatee jira. Dhaddachi dhimma Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota siyaasaa 14 bira laalaa jirus mana murtii gulantaa takkoffaa dhaddacha lidataattu bor akka deebi'ee jalqabu odeeffannoonis jira. Kanallee irraa odeessuu isinitti deemna amma gara bal'inatti dabarra. Dhimmi Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Xaawaatii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo hundinuu dhimma haqaa yookaan ammoo dhimma mana murtii Itoophiyaa keessatti furmaata argatu osoo hin taane dhimma siyaasaati. Mormii Oromootii fi qabsoo Oromoo qofaanii fala argata jechuudhaan Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessanii jiran. Akka Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii jedhe Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaatii fi hidhamtoonni biroolleen yakka waan takka hin dalagne balleessaa womaatu hin qabani mana murtii keessattuu gaafiin isaan deebisanillee hin jiru jechuudhaan barreessa jira. Dr. Biraanee Masqal balleessaa warra kana Oromoo waan ta'anii fi dhimma siyaasaa dhimma eenyummaatidha malee dhimma seeraa kan isaan deebisan balleessan tokkolleen hin jiru. Wanni warri kunin hidhamee fi ilaalchi warra Oromummaa warraatiin dirree siyaasaa keessatti muummicha ministiraatii fi warra Biltsiginnaa warra ilaalcha ahadaawiyaan nafxanyoota shafxoota warri ni jedhe warra olaantummaa san deebisu barbaadan yaadan dura dhaabbatanii waan mo'ataniif dirree siyaasaa keessatti warra kan mo'achuu waan dadhabee fi shira dabaatinii mana murtii nafxanyaa kaafaan nafxanyaa haasa'uuni warra kana dirree siyaasaa keessa dhabamsiisuu fi carraaqii mootummaan Abiyyi godhu kan milkoofne jechuudhaan Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii barreessee jira. Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii rakkoon Jawaar Mohammad, rakkoon Baqqalaa Garbaatii fi rakkoolee warra siyaasaa Oromoo hidhaman hundinuyyuu rakkoo siyaasaa tahee akkasittuu beekame miidiyaan Oromoolleen guyyaa guyyaanii akka rakkoo haqaatii fi rakkoo seeraa odoo hin taane rakkoo siyaasaa kanaa fi qabsoo uummata Oromootiin akka isaan gadhiifaman irratti xiyyeeffate hojjechuu qaba jechuudhaan Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii barreessa jira. Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii rakkoon kun rakkoo siyaasati badii warra Oromoo waan ta'aniif malee yakka waan dalagan miti kan jedhe kan warra kana bilisa baasu kan Abiy Ahmed illee bilisa baasee gara aangootti fide sochii qeerroon Oromoo ammaan tan jalqabe cimsee itti fufuudhanii warra kan aangoorraa boollattuu dhidhimsee sirna nafxanya ahadaawiyaan shafxanya kan inni jedhu kan isaan deebisuu barbaadan sirna zaranya kana hundaan buqqisanii Itoophiyaa sabaa fi sablammii hundaaf iyyuu taati hundeessuudha jedhee barreessa jira. Dr. Biraanee Masqal yeroo ammaan tanatti ka Oromoo baasu mormii qofaadha. Kan Oromoo baasu qabsoo qofaadha jechuun haqa mana murtii mootummaa sirna nafxanyaatiif dhaabbatirra Oromoon haqa hin eeggattu jechuudhaan barreessa jira. Kanaan durallee Dr. Biraanee Masqal hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanaan dura kan akka Maammoo Mazammir, Hayilamaariyaam Gammadaatii fi General Taddasa Birruulleen mana murtii haqa hin qabne nafxanyaatiin balleessa warraa malee
itti murame adabamanii akka isaan ajjeefaman sirni nafxanyaa sirni Itoophiyaa ahadaawiyaan zaranyaa shafxanyaa inni jedhuun kunini akka murtii irrattuu dabarsee dubbata. Ka ammaan kanallee murtii addaa mana murtii nafxanyaa ka Abiyyi jechuun itti abdate warri kana abbaa seeratii fi abbaa langaa afaan nafxanyaa dubbatanii fi ilaalchi nafxanyaa durattu dhaabee kan irraa hin eeggamu. Kanaafuu Oromoon qabsoon sirna nafxanyaa kan barbadeessee hidhamtoota siyaasaa isaa bilisa baasuu qaba. Yooma murtii irraa kafala eeggannu taanaan murtiin sirna nafxanyaa irraa eegnu kan Taaddasa Birruutiif Hayilamaariyaam Gammadaatiif Maammoo Mazammir irraa adda hin ta'u. Kanaafuu Oromoon hidhamtoota isaa siyaasaa kan bilisa baasuu fi adeemsa qabsoo dheeraa fi uf qopheessuu qaba. Miidiyaan Oromoolleen dhimma kan akkasittuu hordofe akkasittuu gabaasuu qaba jechuudhaan dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa duraanii Dr. Biraane Masqal Abbabee Sanyii ka ammaan tana sirni nafxanyaa Abiy Ahmedii qeequudhaan akka malee dubbatu karaa miidiyaa hawaasummaa irrattuu barreessee jira. Hidhaa fi ajjecha fi reebichi Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana bulchiinsa koloneel Abiy Ahmediitiin babal'achaa dhufe qeerroon sochii marsa biraatiif akka murannoon kakahuun qopheessa jechuudhaan qeerroon Oromiyaa kan bakka adda addaa dubbatanii jiranii. Qeerroon Harargee Bahaatii fi Harargee Dhihaa yeroo ammaan tana magaalota Harargee Bahaa kan akka Dadar, kan akka Baddannoo, Watarii fi Gaara Mul'ataa keessattu hidhaan hammaatee itti fufaa jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Magaalota Harargee Dhihaa keessatti hidhaa fi reebichi keessattuu hidhaan yeroo halkanii kaadiroonni manirra deemanii uummata Oromoo keessatti dargaggoota dhageettii fi maqaa gaarii qaban hiisisuu hammaacha dhufee jira jechuudhaani yeroo ammaan tana mana teennee hidhamuu bira yookaan ammoo qabsoo kanaaf wareegama hin barbaachisne mana teennee sodaachuun kaffaluu bira takka mootummaa kanaan gargarinu baatee sochii ammaan tana jalqabne kana finiinsinee itti fufuudhaani geejjiballee ugguruudhaan dinagdee mootummaa kana ammoo boolee jala guudhaan mootummaa kirkiree kana yeroon kuffisnu ammaan tana jechuudhaan dubbatanii jiran. Qeerroon Arsii Lixaa ka magaalaa Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa fi Kuyyaraas haalli amma isaan keessa jiran akka malee ulfaata ta'uu dubbatanii mootummaan halkan manirra deemee qeerroo maqaa qabaa hidhaa jira. Yoo qeerroon hin jiraanne ammoo maatii isaanii maanguddootallee dabalatee tumaa jira. Bakka gariitti dubartootillee gudeedaa jira. Kan kanurraa hambisu qabsoofni qabsoo kennan mootummaa kanarratti yoo dhiibbaa goone qofaadha. Kanaafuu mootummaan kunin hidhaan isaa ajjeechaan isaa duubattu nu hin deebisu. Marsa sadaffaa falmiitii fi nu qopheessa. Marsa sadaffaa kallee akka marsa tokkoffaatiif lammaffaa injifannoon goolaa boodaan dinagdee biyya sun irratti gaaga'ama cimaa dhaqqabsinaa jiran dubbatanii godina Booranaatii fi godina Gujii lamaan keessatti mormiin karaa cufiinsa bifa cimaalleen itti fufullee baate yeroo ammaan tana bakki mormiin hin taane yookaan bakki mormiin hin godhamne keessatti mootummaan kun hidhaa fi ajjeechaa cimsee itti fufee jira. Nulleen marsaa dhufirratti mormii godhamu qeerroo Oromiyaa wajjin dhaabbanne Laguu Gabayaatii fi akkasumas qoqqobbii karaa cufuu yookaan immoo tajaajila geejjibaa ugguruu irrattu ka murannoon itti hirmaannu jechuudhaan dubbatanii jiran. Yeroo ammaan tana magaalota Oromiyaa ka Shawaa Bahaa akka magaalaa Duukam, magaalaa Bushooftuu, magaalaa Adaamaatii fi magaalaa Aqaaqii keessattuu hidhaan hammaachuutu dhagama. Magaalota qarqara Finfinnees kan akka Burraayyuutii fi Sabbataa keessattuu yeroo ammaa tana hidha guddaa mootummaan Abiyyi geggeessaa jira. Magaalota Shawaa Lixaasii fi magaalota Shawaa Kibbaa lixaatii fi akkasumas naannolee Oromiyaa bakka adda addaa keessatti mootummaan Abiyyi yeroo ammaa kana hidha akka malee babal'aa tahee geggeessaa jiraachuu qeerroon dubbachaa jiranii. Hidhaa fi ajjeechaan mootummaa Abiyyi nu jajjabeessaa darana irree nu tahee durattuu nu finiinsa malee duubatti nu hin deebisu. Ka sirni nafxanyaa ka Abiyyi nama hoogganu kun wallaalu Oromoon waan jilbeeffatee fi taa'u fakkaata. Oromoon takka gabroonfataa jilbeeffatee hin beeku. Ammaan tanallee Abiyyi afaan Oromoo dubbatu ka sirna nafxanyaa deebisuu barbaadu. Isaafis hin jilbeeffatu. Oromoon qabsoo isaatiin sirna cunqursaa kana ofirraa buusee
biyya walaboomteen dhaabbata yookaan Itoophiyaa Dimookiraasofte sabaa fi sablammii hundaa taatu ni hundeeffata jechuudhani qeerroon bakka adda addaa hidhaa fi ajjeechaan kunni gulantaa yookaan ammoo sadarkaa mormii biraatii fi akka darana murannoo warra qopheessu nutti himanii jiran. Raafamni bilxiginnaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru hammaatee jira. Torbaanumaa kan keessatti bilxiginnaan Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa duraaniitii fi akkasumas hoogganaa yookaan ministeera raayyaa ittisa biyyaatii fi Dooktor Milkeessoo Midhaagaatii fi ittaantuu pirezidaantii Oromiyaa duraanii Xayyibaa Haassanii miseensummaa jiddu galeessa bilxiginnaa Oromiyaa irra ugguree dubbatanii jirani. Walgahii bilxiginnaa geggeeffame kan gubbaatti obbo Lammaa Magarsaatii fi Dooktor Milkeessoo Midhaagaa affeeramanillee argachuu fi hin barbaanne sababni isaa lachuu miseensa paartii bilxiginnaa Oromiyaa waan hin taaneef warra ari'ame kan keessaa kan walgahii kan gubbaattu heerumaatte aadde Xayyibaa Haassan akka turte dhagahamee jira. Xayyibaa Haassan yeroo walgahiif argamtu kan keessatti addattuu akka isiin sakattaamtuu godhamtee jirti. Addattuu sakattaamuu qofas hin taane jechoota fokkoo tahaniin walgahii gubbaattu akka qeeqamte arrabsamte dubbatamte jirti. Xayyibaanis walgahii kan gubbaatte jechoota ciccimooni akka warra bilxiginnaa deebistee fi qabsoo ummata Oromootiin dhufte akka warri harka nafxanyaa buusanii fi badii waan takkallee akka hin qabdu kabadii qabee ofii saamichi raawwatu warra jechuudhaan isiillee gootummaan akka dubbattettu himame ture. Dhiifama gaafadhi itti deebi'i ka jedhameefillee waan balleessin qabu dhiifama hin gaafadhu jechuudhaan ejjennoo cimaa akka ishiin qabattellee dubbatamaa ture. Ka bakka walgahii gubbaattuu hin argamne obbo Lammaa Magarsaatii fi Dooktar Milkeessoo Midhaagaa akka hama akka qeeqamanii fi kachachalaa fi malaammaltummaa wayyaanee fa'aa Jawaar fa'aa Misrii fa'aa wajjin ta'uudhaan akka biyya onkuraa jiranii fi fonqolchi mootummaatii fi hundayyuu akka qophaa'anii bifa adda addaatiin maqaa adda addaatiin arrabsoon irratti dhiyaachaa akka ture maddeen walgahii kan gubbaattu argamanii odeessanii jiranii. Kanaanii walitti qabate kan maqaan isaa hin dhahamini bulchaanii magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumalleen akka malee qeeqamaa oole. Obbo Taakkalaa Uumaa adeemsi inni hojjechaa jiru Oromollee gammachiisuu baate akka yaadii kun hin dubbatamutti akka malee warra Amaarota mufachiise yeroo garii ajaja muummicha ministeera dhagahuu diduuni waan dhufii fedhu qofaa godhaa jechuudhani. Taakkalaa Uumaa lafa kennamuu qabdu ka warra paartii Amaaraa fa'aa fi warra hooggantoota naannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa kennuu didee kanaafuu aangoo irraa akka inni kaahuu dhiibbaan guddaan irratti godhamaa ture. Taakkalaa Uumaa shira hoogganoota qabsoo Oromoo kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaatii fi warra hidhame keessattuu gahee guddaa qaba. Shimallis Abdiisaa wajjin tahee bilxiginna jedhee faarsaa oolullee akka barbaadametti warra bilxiginnaa birattuu hin faarfamne. Odeeffannoon hin mirkanaa'in tokko Finfinneerraa dhufaa akka jirtutti obbo Taakkalaa Uumaa hojii gadhiisuu fi xalayaa galfatanii jedhamee odeeffamaa jira. Haa taatu malee Taakkalaa Uumaa yeroo ammaa kana xalayaan isaan galfatan jiraachuu yookaan jiraachuu baachuu wanni nu mirkaneeffanne hin jirtu. Wanni bilxiginnaa keessattuu godhamaa jiru yookaan ammoo deemaa jiru hedduun isaa rakkoo ammaan tana Oromiyaa keessatti dhalatte kallattii irra maqsuu fi yookaan ajandaa biraa nu uumuuf waan ta'eef gurra irra cufanne dubbii Xayyibaa Haassan, dubbii Lammaa Magarsaatii fi Milkeessoo Midhaagaasii fi Taayyee Danda'aa yookaan ammoo ka Taakkalaa Uumaa dhiisne sochii qeerroon Oromiyaa jalqabe ka hidhamtoota bilisa baasuu fi Oromiyaa bilisoomte ajjeechaa fi miidhaan keessatti dhaabatu hundeeffachuu gubbaattuu xiyyeeffachuu qabna jechuudhaan namoonni adda addaa yaada kennaa jirani. Odeeffannoo hin mirkanaa'in ka biraatiin ammoo Taayyee Danda'aa yeroo ammaan tana Shimallis Abdiisaa haasaa hin taane godhuudhaan uummata Amaaraa waliin waan walitti nu buusee fi pirezidaantii Oromiyaa nagoodha jedhee akka inni dhiibbaa godhaa jiratu odeeffamaa jira. Odeeffannoon kunilleen hagama takka qabatamaa akka tahe wanni nu mirkaneeffanne hin jiru. Garuu Taayyeen fedhii pirezidaantii ta'uu yookaan ammoo fedhii ministeera haqa ta'uu akka inni qabu kanaan durattuu bakka adda addaa gubbaatti dubbachuu isaa akka beeknu asuma dubbachuu laalla yeroo ammaa kana raafamni bilxiginnaa keessa jiru.
gariin isaa xiyyeeffannaa qabsoo Oromoo irra duubattu nu deebisuuf waan taateef waa'ee lammaatii fi waan warra biraa akkuma oduutti gabaasu malee ajandaa kenna isa dura tahuu akka hin qabne namoonni hedduun dhaamaa jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya